umman hin baratin nyaachuu malee umritti beela hin bahu. Umman hin baratin qabeenya isaa miilaan irra deema baafachuun beeku miiluma isaa tajaajila jirtu. Warqii ati Oromiyaa keessaa qabdu kabiroon nyaataa bahe. Albuuda ati qabdu kabirootu fe'ataa bahe. Nuti tateenyee miliyoona 60 of faarsuu malee miliyoona 60 keessa tokkummaan hin jirre. Ka godinaa wal facaasee godinarra tarkaanfatee gandaa wal harkufee gosaa wal cicciree gandatti wal galchu. Biyya diidaa kana keessa namtichi siree dheertuu takka qaba jedhanii siree san jala horii bulcha sababa waraabessaa. Gaaf tokko roobni roobee osoo inni siree san gubbaara balbala cufee fardi saani horiidha jala dhaabata as jala jijjiisa. Baatirii as jala kaatee billaa asiin kaatee rafaree akkuma uummata keenyaa dura. Roobni roobee mana cabsee mana seene bishaan. Yeroo bishaan mana cabsee seenee lolaan mana keessa jiru kun hunda kana dhahee sagalee waca mana keessaatti namtichi ribaa dammaqe. Yoo inni ribaa dammaqu bishaantu mana keessa deemaa jira. Baatirii fuudhee gadi ibsee yoo ilaalu wanti bishaantu mana keessa fiiga. Gubatee aaree bishaanitti haasa'e. Maal jedhee beektu? Yaa bishaan kana jedhee layni waabee fi layni weebii layni gurguddaan sun gaara buqqisee dhagaa gangalchee gudeelcha fuudhee deemaani. Ati humni kee hin jiru baruma keessa deemi markajii fi distii xiyya waliin tumi jedheen humna biraa qabde.